Dubartiin guyyaa cidha ishiitiin misirroon jalaa bade abbaa misirroo ishee heerumte. Ingiliizi dhaloota dhufuu sijaaraa xuuxuu guutumatti dhorkuuf akka jirtu dhaga'ame. Biyya Awurooppaa Moontenegrootti dorgommiin namoota dadhaboo gaggeeffamaa jira jedhame. Saayintistoonni Israa'el sanyii dhiiraa malee ilmoo namaa uumuu akka danda'an himan. Namichi meesii fakkaatu ani meesiidha jechuun dubartoota 23 ol gowwoomse. Dubartiin lammii Veetnaam maqaan ishee Tiraantii Jaamtuu waggoota 11f rafaa akka hin turre dubbatti. Ashamaa akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment kun qophii keenya taateewwanii fi mudannoowwan tibbana addunyaa kanarratti ta'an funaanee gurraan isin buusu qophii keenya taateewwan tibbanaati. Qopheessaan qophichaa Ambiraa Jamaalii asaantii muddatir waliin akka itti aanu kanatti isiniif dhiyeessina. Hanga dhuma qophii keenyatti nu faana turan nafeerraatiin tan kabajaati. Dubartiin guyyaa cidha ishiitiin misirroon jalaa bade abbaa misirroo ishee heerumte. Torbaanuma dabarsine kana keessaa taateen ajaa'ibaa kun biyya Indoneeshiyaa keessatti kan raawwatame yeroo ta'u dhimmi kun namoota hedduu ajaa'ibsiisee jira. Hiriyoonni gaa'elaa kun yeroo dheeraadhaaf jaalalaan kan waliin turan yeroo ta'u erga wal fuudhuuf murteessanii booda qophii adda addaa godhanii waan hunda rakkoo tokko malee fixatanii maatii fi hiriyoota isaanii afeeranii turan. Haa ta'u malee misirrichi guyyaa fuudhaaf heerumaa kanatti osoo eeggamaa jiruu dhabamuun isaa misirrittii akka malee gaddisiise. Maatiin cidha kana bareechuuf achitti argaman yaaddoo keessa waan turaniif dhumarratti maatiin misirroo bareechuudhaan murtii wayyaa ja'amu tokkorra akka gahantu himama. Cidhichi haala gaddisiisaa taheen akka hin xumuramnee fi maallaqni cidha kanaaf bahee akka hin qisaasamneef jecha abbaan misirroo jaalallee ilma isaanii fuudhuuf yaada dhiheessan. Misirrittii fi maatiin ishii yaada dhihaate kanarratti walii galanii gaa'elli kun kan raawwatame tahuu dhimmichi namoota hedduu ajaa'ibsiisee jira. Hiriyoonni lameen kunneen cidha kanaaf rupiyaa Indoneeshiyaa miliyoona 25 yookaan doolaara 1700 akka baasanii himamee jira. Viidiyoon gaa'elli kun yeroo raawwatamaa jiru agarsiisu marsariitiiwwan hawaasa irratti gadhiifamuu hordofuudhaan lammiileen biyyattii yaada isaanii bifa deeggarsaa fi qeeqaatiin qoodaa jiran. Namoonni hedduun misirroo miila bakartee kana yeroo qeeqan gariin ammoo murtee abbaa kanaa kan dinqisiifatan yeroo ta'u kanneen hafan ammoo waa'ee gaa'ela kanaa yaada qoosaa fakkaatu akka dubbatan ODT Seentiraal gabaasee jira. Akkasuma yaadni misirrittii fi maatiin ishii yaada abbaa qaadhimaa ishirraa dhiyaatee fudhachuu hin qaban turan jedhu marsariitii hawaasa irratti naannawaa jira. Kun kanaan osoo jiru misirroon guyyaa cidha isaa bade kun maaliif akka dhabamee fi amma eessa akka jiru hanga ammatti akka hin beekamnes himame. Ingiliizi dhaloota dhufuu sijaaraa xuuxuu guutumatti dhorkuuf akka jirtu dhaga'ame. Ministeerri muummee Biriteen Riishii Suunaak uggura dhaloonni itti aanu sijaaraa akka hin bitanne dhorkuu yaadaa akka jiran himamaa jira. Ministeerri muummee Suunaak tarkaanfii farra sijaaraa fudhachuudhaan tarkaanfii bara dabree Niwuziilaandi fudhatte hordofuuf yaadaa akka jirantu himama. Niwuziilaandi dhorkaa keesseen daa'imman gurraan dhala takka bara 2009 booda dhalataniif sijaaraa gurguruun hin danda'amu. Namoonni hedduun sijaaraa xuuxuu akka dhiisan jajjabeessuu barbaanna. Kun qaama hawwii keenya bara 2030tti sijaaraa xuuxurraa bilisa ta'uu keenyaati. Kanaaf lakkoofsa namoota sijaaraa xuuxanii hir'isuuf tarkaanfii fudhachaa jirra jechuun dubbii himaan mootummaa Biriteen Rooyitersiif himan. Dhorkaan kun filannoo bara dhufuu dura hojiirra oola jedhamee eegamaa jira. Kana malees manni baree Biriteenii fi Weels baatii Juulaay keessaa qulqullina naannoo fi fayyaadhaaf jecha sijaaraa elektirooniksii yeroo tokkotti fayyadamanii darban akka dhorku mootummaa gaafatanii jiran. Biyya Awurooppaa Moontenegrootti dorgommiin namoota dadhaboo gaggeeffamaa jira jedhame. Yeroo hedduu kan baratame namoota jajjaboo fi hirriiba dhabanii wantoota garaagaraa hojjetantu badhaafama ture. Biyya kibba bahaa Awurooppaa keessatti argamtu Moontenegrootti ammoo faallaa kanaatiin namoota dadhaboo faayidaa takka hin qabneetu dadhaboo ta'uu isaaniitiin dorgommii badhaafama. Dorgommiin magaalaa Birizeenaa keessatti gaggeeffamu kun yeroo dheeraaf duddaan ciisuu qofa kan gaafatudha. Qindeessaan dorgommii kanaa Raaduun Jaan akka jedhanitti lammiileen Moontenegroo dadhaboodha jechuun yaadni dogongoraa akka jiruu fi dorgommiin kun yaada kana jijjiiruuf kana keekedha jechuun dubbatanii jiran. Addunyaan dorgommii kanaan caalatti nu barutti jirtis jechuudhaan yaada isaanii ibsatan. Seerri dorgommii kanaa taa'uu yookaan duubatti irkachuu hin hayyamu. Yeruma san dorgommiirraa si baasa.
Dorgomtoonni sa'aatii 8 deegaa 10 mana fincaaniif kennamuuf irraa kan hafe firaasha isaaniif qophaa'e irra akka ciisan dirqaman. Haa ta'u malee bakka duddaan ciisanitti bilbilaa fi laaptooppii fayyadamuu akkasumas kitaaba dubbisuu ni danda'an. Dorgomtuun dubaraaf kaajamtuu bara 2021tti sa'aatii 117 ciisuudhaan riikardii kana cabsuu ishee Rooyiters gabaasa kana keessatti eeree jira. Dorgommii bara kanarratti riikardiin kun guyyoota 15 dura cabee ture. Namni dubaraaf caalaa dadhabaa tahee argamee jira. Dorgommii bashannansiisaa lammiilee dadhaboo addaan baasu kanarratti namoonni 7 dorgomaa akka jirantu himama. Namoonni ciisicha kana hifatanii hanguma bahaa deemaniin inni dhumarratti hafe badhaasa yuuroo 1,000 badhaafama. Saayintistoonni Israa'el sanyii dhiiraa malee ilmoo namaa uumuu akka danda'an himan. Durirraa akka beeknuu fi dhageenyatti daa'ima godhachuuf dhiiraa fi dubartiin waliin jiraachuu akka qabanidha. Dhugaa kana saayinsiin hanga ammaa turelleen jijjiiruu hin dandeenye ture. Oduun jidduu kanaa gara biyya Israa'elii dhagaamtu ammoo kanaan faallaa nutti himte. Qorattoonni Israa'el sanyii dhiiraa hanqaaquu dubartii yookaan gadaamessa dubartii osoo hin fayyadamin miciree namaa uumuu danda'uu isaanii beeksisanii jiran. Rooyiters qorattoota kana waabeffatee gabaasa dhiyeesse keessatti seelii bu'uura fayyadamuudhaan gargaarsa laaboraatoorii miciree namaa akka uuman ibsame. Argannoon qorattoota kanaa kun kalaqa haaraa gama miciree namaa irratti mul'atu ta'uu kan himamu yeroo ta'u taateen kun xiyyeeffannaa namoota hedduu hawwatee jira. Saayintistoonni qorattoota Inistituutii Saayinsii Wiizman Israa'el kan ta'an guyyoota 14 keessatti miciree laaboraatoorii keessatti uumuu isaanii himanii jiran. Qorattoonni kunneen sadarkaa qorannoo hanga ammaa irra gahan waltajjii qorannoo seelii bu'uura idil addunyaa Ameerikaa Booston keessatti gaggeeffame irratti akka dhiyeessantu himama. Akka qorattoonni kun jedhanitti micireen namaa kan uumamuu danda'u seelii gogaa namarraa fudhataman seelii biroo laaboraatoorii keessatti uumaman wajjin walitti makuudhaan ergasii gara seelii adda addaatti jijjiiruun miciree uumuun danda'amee jira jedhan. Karoorri qorattoota kanneenii kan itti aanu dhimmicha irratti qorannoo amanamaa ta'e hojjechuudha. Qorattoonni biroo garuu qeeqanii jiran. Dubartiin umrii 36 waggaa 11 hin rafnee jetti. Dubartiin lammii Veetnaam maqaan ishee Tiraantii jedhamtu waggoota 11 rafaa akka hin turre dubbatti. Waggaa 11 dura dubartiin tun akkuma nama fayyaa qabu kamittuu hirriiba rafaatiin ture. Ani nama halkan rafee ganama dirqamaan hirriibaa ka'uun ture jettee dubbatti. Haa ta'u malee sababa hin beekamneen akka tasaa ija tiyya keessaa imimmaan dhangala'uu eegale. Yeroon ija koo cufadhullee imimmaan kiyya dhaabbachuu waan dideef sanuma booda hirriiba dhiisee jechuudhaan dhiyeenya kana televezyiinii biyyoolessaatiif yaada laattee jirti. Dubartiin ganna 36 tun yaala argachuuf gara hospitaalaa deemte yaala argachuuf hedduu yaaluu ishiittis dubbattee jirti. Hirriiba dhabuun dhukkuba sammuu wal'aansa fayyaatiin fayyuu danda'u ta'us irra deddeebiin yaalamtullee fayyuu akka hin dandeenye dubbatti. Hirriiba dhabuurraa kan ka'e dhibeewwan adda addaa akka ishee mudate kan himtu dubartiin tun xiyyeeffannaa dhabuu dhukkubbii duddaatii fi dhukkubbii lafee akka ishee mudates ni himti. Guyyaa tokko akka nama kamittuu gara hirriibatti deebi'uuf abdii akka qabdu kan dubbatte Tiraantiin abbaan warraa ishii deeggarsa ishiif godheef galateeffattee jirti. Dubartiin hirriiba dhabuun rakkachaa jirtu sun erga gaafii fi deebii kennite booda dhimmi kun guutuu Veetnaamii fi Eeshiyaa keessatti dubbii ijoo ta'e namoonni hedduun akka ta'e amanuu dhabuudhaan xiyyeeffannoo harkisuuf akka hojjetame himanii jiranii jechuun ODT Seentiraal gabaasee jira. Namichi meesii fakkaatu ani meesiidha jechuun dubartoota 23 ol gowwoomse. Addunyaarratti namni nama isa fakkaatu torba qaba ilaalchi jedhu durii kaasee jira. Tarii ilaalchi kun dhugaa ta'uu dhiisuu baatus Liyoonel Masiin namoota isa fakkaatan torba keessaa tokko waan argate fakkaata. Namni maqaan isaa Reezaa jedhamu taphataa kubbaa miilaa meesii fakkaachuu isaatiin beekamtii argatee jira. Meesii sobaa yookaan feek meesii jedhamuun beekama. Meesii fakkaachuu isarraa kan ka'e ani meesiidha jechuun dubartoota hedduu gowwoomsee jira. Dhiyeenya kana meesiin inni sirriin anuma jechuudhaan dubartoota 23 wajjin ciisuun erga dhagahame miidiyaa hawaasa irratti mata duree tahee ture. Reeta Paarasteesh lammii Iraan yeroo ta'u nama ganna 30ti. Taphataa lammii Arjentiinaa Liyoonel Masii fakkaachuu isaatiin qalbii namoota hedduu hawwachuu eegale. Reetaan taphataa Mesii fakkaachuu isaa kanatti fayyadamee miidiyaa hawaasa irratti hordoftoota hedduus horachuu danda'e. Instagram irratti Reezaan hordoftoota miliyoona 1 ol qaba. Yeroo uffannaa taphattoota kilaba Baarseloonaa uffatu Reezaa fi Meesii addaan baasuun rakkisaadha. Lammiin Iraan meesii sobaa jedhamu kun beekamtii isatti fayyadamuun dubartoota 23 wajjin akka ciise bara 2019tti dhagahamee ture. Meesii fakkaachuu isaa fayyadamee namoota gowwoomsee fedhii isaa raawwachaa ture jedhama.
Himanni Reezaa irratti dhiyaatu kun erga Meesiin dhiyeenya kilaba Ameerikaa Inter Miyaamii seenee irra deebiin jabaatee ka'ee jira. Haa ta'u garuu Reezaan himannaa irratti dhiyaatu kana hin fudhatu. Instagram irratti himanni kun hundinuu maqaballeessii fi beekamtii isaa xureessuuf kan godhamee fi gochaa isaa akka hin taane barreesse. Inumaatu warra maqaa kiyya balleessan irratti tarkaanfii seeraatiin fudhadha jedhee jira. Osoo yakka akkasii dubartoota irratti raawwatee Iraan keessatti silaa hanga ammaa hidhaan akka itti murtaa'e kaasuun oduun akkasii jireenya namaa hangam akka miidhu dubbachuu isaa ibsuun BBCtu gabaase. Egaa kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment qophiin keenya har'aaf qabannee dhiyaanne kan hanga ammaa hordofaa turtan kana fakkaata. Qophii keenya taateewwan tibbanaa biraatiin hanga walitti deebinu nagayaan nu tura.